bakami jajada bareda kesati Suma Oromo wanjur sintinu sittimne kino نافقل ملكي أملا إلال شكيني مارغونا زيتاني يا سبا إلا أمني كيني إثيوبيا كي سجرا إثيوبيان سبب لمي بايي قبتي يا دا سياسة أدادا تجرا كان برا كان كيسة دبلتيمو جبان أمتا كينيا أباوتي بدادينتي كفاوتي أمني أمتا كينيا إيوب جمع sabni biraadu jibba akasi mishigi sobati sone rak asaba kenya jesajiru oromo awole jesajiru oromo ajajan oromo ajajaman oromo is amari humna kenya gadi male humna olimit in sobina sarida baka oromo ratiti yefadu oromo to le isara overe antako dugare ya wato kumanti lafatti gatam waan fudhatama da wanti tikaasaa jirtu amma maalcheete rogale wato ko wala amma nulle as keessatti mana keenya keessatti dhimma ummata keenya rakkina ummata keenya yeroo haasofnu haasaa dhugaate agartee yoo siyaasa dabaa keessa galle wal harkisna wal soofnu amma nuga haasofni nuga ummata keenya haal akkamitti rakkina keessaa baasuu qabaa ila abbootiin gadaa abbootiin amantaa adda addaa hordofan oromoon baybaayisee safuuf duula qaba oromoon seenaa bal'aa qaba maaltu ta'eetu wal dhageetti dhabnee fedhii uummataa agartanii kaleessa baay'ee Tati ammo agenda raddevi tu boratti godu agenda Amo bakawe bakadada jiru kana kamiti afanto ko ata ka degara mutummaatti malaka gootu nutti nimni di modu sirna kanatti di bagochu dande saka mata degara mutummaatti ajjetan akka daabatu kan hidame siyasa dan hidame kuma di bata malaka akai kaman wala mantum man taaya kaman sagale kan dagees No, fakkeenya afaan miidhamaa wayyaaniiti kanaaf just akkuma yeroo wayyaaniitti mana hidhaatti rakkatee rakkinamaa keessa darbeetti ergi jijjiiramni kun dhufee ka'ee amma irratti mootummaan deeggara garuu duuti ijoollee keenyaa rakkinni ijoollee keenyaa amma malee na dhukkuba anillee mucaa daaraa kiyyaa dhabeen jira kun immoo baay'ee kan garaa mataa nama banu agarte maaf kun taate eenyutu eenyuun ajjeesaa jira eenyutu eenyuun hadda biyya kana keessatti duutee waa meeqa keessa darbitee dhufee jira maaf waliin dhageenye kaleessa bara Dr. Abiy Ahmed sooboodha kana baruu qabdu Shimallis sooboodha Oppidoon Xaqlaallaan sooboo turte zamana wayyaanii kun dhugaadha kana bara har'a maaf afaan keessa wal dhabanii maaf waliin dhageenye maaf wal bukkeen dhaabannee maaf wal ajjeesuu maaf wal baqatu maaf walitti dhufnee akka nama aadaaf safuu qabutti kana rakkinni kanaafu rakkinni kan jiru adda soote amaraarota bukkeedha kan badhaadhinaas kan oboos kan kafaawos isaan wal dhufanii haala nagaadhaan oromoodhaaf waan malu yoo tokko lamadanii walii deebisanii ajjechaan duutii oromiyaarraa hin dhaabbata kana baruu qabna kanaaf akka isaan kana godhan dhiibbaa gochuu qabna eenyuun haa ta'u baqawween oromiyaa keessaa kaa'uu qaba ijoolleen keenya du'uu hin qabdu waan jedhu irratti sirriidhaan walii gallee haasa'uu hin dandeenya kiteen jira yoo gaaffii qabaattan isinitti hin deebi'a. Robela. Yada xiqqoo isheetti laadha kan yoobe ifama wajjini hundi keessan. Itti fufi. Taap godha warra jala jirtan copy link share taap godha please. Kun dhugaan keessan lafa jira dhugaanii badii hin balleessan ofii badii balleessitu namaan immoo badii balleessaa hin jiran isin jettanii of dhadhaa dibaadee mun faayidaa hin qabu isin bira badii guddaa jira. Tokko sinitti nama hidhaa nama erga hiitanii immoo gaafa nama hiitanii birriidha yoo dhabe abbaan suni kaartaa fidettu dhugaa isaaniif tokko biyyaa wajji yoo barbaade lakkaa isitti ni himan
kaartaa abbaan sun birrii dhabeenaan kaartaa manaa fidee hamma manaaf gurguratee lafa gurguratee manaaf gurguratee birrii fidutti kaartaan suni polis xaabiyaa ta'a. Kana beeka tokko birrii 40 fidee 40 fidanii eebene kaartaa fidanii kaartaa harkaa fuudhanii namni sun jira biyyi sunis jira namni sunis hin duune manni sunis hin diigamne ni beekna tokkoon tokko nama tokko gurgurte nama tokko kaampiitiidhanii birrii 500 fideettanii namoota 8 birrii 500 gabbale maqaa isaanii wajjin isinitti himuun danda'a yoo barbaachisaa ta'e kun ofii keessanii of qulqulleessitanii nama xureessaa deemuun faayidaa hin qabu. Dadhabina ijoollee kana bira badiin jira jechuu utuu hin ta'in nu bira dhaaba keenya biras nu keessa badiin jira. Badii guddaa kan dalagaa yeroo jedhu mootummaadha. Ofii keessanii immoo dhadhaa ofirra dibdanii bakka keessa naannoftu. Kun faayidaa hin qabu. Kanaaf dhugaa jiruun baafnatu hin ta'in ani dhiibbaa irratti gaggeessuu hin danda'u jedhi maaliif lubbuu keetiif sodaata atumtiyyuu ofii kee irratti murteessi kana beeki. Ofii kee irratti sodaatte. Kanaaf dhugaa jiru arraba kee keessa iyyuu jira. Baasuu garuu hin sodaatta. Maaliif boriin hidhamta waan ta'eef boriin reebamta waan ta'eef kana ofuma keetiif irra tufte. Dhiisi Oromoon dhugaa jiru bor bakkee hin baasa. Garuu warra akka gaararraa bakkee keessa naannoftanii gaararraa fakkaatanii miila tokko garas keessanii miila tokko garana keessanii dhugaa Oromoo dhossitanii jiraattan yoomiyyoo ta'ee rabbii inni sun yoo asitti isin dhiise achitti isin dhiisu. Kanaaf kana beeka. Kanaaf wanti gaggeeffamuu danda'u isin islumaa warrooti isa jala hiriirtanii jirtanii dhiibbaa kamiyyuu gaggeessuu ni gabbaataniyyuu waa tokko jechuu hin dandeessan. Maaliif jala jirtu waan ta'eef kan dhugaa uummata Oromoo fidu dhugaa qulqulluu kan fiduu danda'u tokkoof tokko yoo hin maree gatta'ame ijoolleen achiinis waraanni dhaabate asiinis waraanni dhaabamte waraanni biyya sanaa ka'ee gara katamaatti achi abbee mari'atamee ijoolleedhaas gaaffiin hundumtuu gaaffii mirgummaadhaanii ijoolleenis waan isaan barbaadanii mootummaanis waan inni barbaadu irratti wal ga'ame mootummaanis gar tokko dhiise ijoolleenis gar tokko sana dhiisaniitu yaada mareetiinii furama malee isinni garaan keessan yoomiyyuu hin qulqullaa'u akkatti dhuftan beektu. Nuti yeroo wayyaanee jala dhaabbanne waggaa lama dhagaa mataa dugda wanti qoosii korratti baadheen cufe kan jiraataa ga'ee jiru garuu isin angaruu asii shiroo birrii 20 bitadhee nyaadhee bulaa jiran kan jiraataa yeroo warri nu reebaa ture warri nu hidhaa ture warri ji'a ja'a nu hidhe warra akka keessaniiti warra akka eebbuloo warra akka keessaniiti kan nu hidhe hidhamne ji'a ja'a ji'a torba hidhamnee baane kan jiraataa yeroo garuu warra nu hidheetu warra nu hidhe nu reebaa turetu jiraataa irra V8 kan nu bukkee darbu isin har'a taaksii salfii qabanne kan jiraannu garuu warra akka keenyaati. Nuyiif hin malu botaan keessan sun isiniif hin malu nuyiif mala ture beektu. Haa ta'u garuu hin obsina guyyaa isaa inni ham. Okay, waan amma obboleessi keenya nama dubbate kun eeggadda dubbadheen ture miti. Warri qabsoo qeerroo keessatti dhaabni isaanii isaa miidhame nama tokko naa fida yeroo ammaa Finfinnee keessa tashubbisu tan miidiyaa irratti waltajjii to'ate nama tokko naa fida isiniin jedheen ture. Qabsoo qeerroo keessatti qofa tan hirmaate namni tokko hin jiru. Warri qabsoo qeerroo keessatti hirmaate hangammaa rasaasni qaama isaanii keessa jiru. Namni garagalee tosaan laaluu iyyuu hin jiru. Mee qabsaa'ota weellistoota Harargee qofaa fudhannu. Baay'inni weellistoonni Oromoo Harargee keessaa bahe. Jarri sun amma baay'inaan dhibamanii sireerra jiru jechaadha. Namni yaadatu tokko hin jiru. Har'a warri Oromoodhaaf faarfamu eenyudha? Kashlabbee TikTokiti. Goota tan ta'e Kaacaaluu osoo hin taane kashlabbee TikTokiti jechaadha. Kanammoo Oromootu godhee jechaadha. Akka sabaatittis dadhabbina qabna, doofummaa qabna jechaadha. Oromoo das abdichi bal'isa abdiisaatis akka ati jettetti gaafa Tanzaaniyaa dhaqan gaafatan jettu cubbuu akkamitti haasoftu.
kaayoo adda bilisummaa Oromoo keessatti waboonis kan jee mootummaa Itoophiyaa wajjin wal haasawaa jira malee akkas nama abbaan fedhe kanamaatti duulti. Ripeerolaa tokko ripeerolaan humna akkasiin qabu bara humna mootummaa duraan dhaabbatu. Mootummaa dura wanni dhaabbachaa ni jiru bosontii uummata isaati. Uummata san keessaa ba'e. Mootummaan immoo humna biraa dabalattee dirooniidhaa fi maal kana hundaa'u Turkiidhaa fi United Arab Emirates fi inamaa tokko baleessaa walsii harlaan akkasuma walii sujuudanii meeshaa fudhatanii meeshaa kana hundaan hogguun fi waboon tarkaan fudhattee mootummaan federaalaa waraanni federaalaa keessin jettan sanii fi gaachanni sirnaa uummata dhaqee gubaa jechuudha. Takka faannoo ta'etti gara faannootiin guba. Faannoo Oromoo irra kajaareen mootummaa maatanaa miti. Dhageeffadhu. Dhageeffadhu caqas amma sirna kanaa ilaal amma ani Harargeerraa dhufee Wallagga dhaqee ilma Wallaggaa kaachi dhalateerra uummata isaa irra anaa yaadaaf jechuu hin danda'u. Dhaloota achiitiitu waraana ta'ee lolaa jiru. Maaliif ganda fixan? Hogguunan bosona jiru ilma keefiti jaanii warri uummata dhaabee akkasi fixu karaa Baalee fi Arsiidhaa fi Kibbattis viidiyoolee waraabte kan mukatti nama fannisuu fi kan mana gubaadhaa koflu gujiidhatti warra gaachena sirnaa special commando jettanii kabeenjistan garuu afaan Oromoo dubbatan Oromoo qishnaa godhaadhaa abbaa huddudubatti hidhaniiti ilmaanii fi niitii isaa manaa wajjin guban arra amata sadii duraa se'onni san kasirriidha godhan haga ammaana suuqannees ammaa tanaas maal godhaa jiran siistama adda addaatiin milishaaleen ummata bobbaa gala dhoorkite warri kun Oromoo miti jechuun dandeessu Oromoodha. Garuu ummanni mootummaan qaateerte kuni gaachena sirnaati. Mootummaan tun gaachena sirnaa bar gaachenni sirnaa reefus dubbadheetiin ture. Miilikiifis ashkarrii miiligaafa Itoophiyaa tana jaaree Itoophiyaa tana maali Oromoo kolonii godhuu fi aadaa Oromoo irratti somma kilkilnoo gaallaan bihoon sadarkaa jiru gaafa geessanii waraanni isaa loltoonni isaa Oromoo Haile Sillaasees Oromoo Abtogorgis diinagdee ifaadha. Maqaa Oromootiin Oromiyaa keessa socho'aa jiru maali yaadni isaa maaf walitti hin dhufne maaf hin araaramne ati fakkeenyaaf mootummaa keetu kana godhaa mootummaa keetu kana ajjeesaa mootummaa keetu yoo naan jettee jiraanne hadda uummanni keenya haala akkasii keessa rakkina akkasii keessa yoo galee hundi martuu Oromoo sagalee tokkoon mootummaa kanarraa harka kee uummata keenyarraa kaasee gaafata sila haasee jiraasaa kan kanaaf amma dubbiin qawwee ajaataati uummata ilaa sababa fakkeenyaaf sababa kooziidha fakkii koozii ummanni fakkeenyaaf mootummaan nakeetu abaaboodhaaf nyaata kennitti abaaboodhaaf aannan kennitti abaaboodhaaf odeeffannoo kennitti jedhee yoo dhaqee uummata sana dararee ka'umsi eenyunni agartee waan dhugaa jirtu kiliir waan ta'e waan ijaan laallu waan dhuguraan dhagoofne yoo dubbii kana sirriitti laalle taanaan mootummaa kun qawweedhaa miti. Lagi qawwee ummanni falmachuu hidhatee ta qawwee ta'ee tuni ka mootummaa kun qawwee miti. Qawweedhaa ajaadhaa jette waa'ee. Isaan kun qawweeni nankoo kana qabatanii bikka san qabatan. Eenyutu isaan fide? Eenyu filmaa sana jire? Hudan. agartanii dubbii kana qawweedhaan nankoo kana qabatanii waraanni mootummaatis qawwee lafa kaa'ee waraanni bilisummaa Oromoodhaas akkasii waliin dhufan malee qawween takkaaf ajaajaatee takkaaf akkamitti urgaa taate ta mootummaa tun tana majjeessu mootummaan egaa sababa ka ta'e eenyu mootummaan tun maafiyaadha waa waboo jirtu jecha nama ajjeesa. What do you mean? Awwadifam galatu bayaa boo dalagaan qabaaniin deemanii. Okay. Roboole galatoomii yaada gaarii kaastee dhugaatti gaara kanarratti yoo waliigallee haasofnee maybe uummata keenya kanaaf waa tokkollee buusna taanaan ijoolleen karaa woboo deeggaranus kan mootummaa deeggarus dubbii kana keessa mana kana keessa taa'ee dhageenu dhagaa taanaani
ajjechi uummata keenyaa hin ga'a waan jedhu irratti sirriitti waliin hubannee waliin haasa'uun gaariidha. Mootummaan uummata keenya ajjeesuu haa dhaabduu hiriireen hojii bahe yoo sii taate. Mootummaan uummata keenya ajjeesuu haa dhiistu waboon uummata ajjeestu. Uummata ofii baatee fi ajjeestu. Mootummaadhaatu uummata Oromoo ajjeesaa jira manarra gubaa jira. Adeero agasi. Yoo tana jette walii gala. Waliin sobnu ayinaa naa gala dubbiin ilaa fakkeenyaaf ijoolleen milishaa taate poolisiin humna addaa Oromiyaa ta'ee hundishiitu ijoollee hiyyeessaati hojiidhaaf jiruudhaaf nyaattee buluudhaaf mana sana seente malee ilaalcha biraa qabaatteeti miti kana bara. Oromoo maajjeesti gaachanni sirnaa san hundinuu admaa battaanyuun hundi Oromoo maajjeesti. Uummata Oromoo maajjeesti uummata ilma keetii facaanii. Hundinuu Oromoo obbo Bakkalchaa agartanii. Oromoo ta'uun kaannee bara Oromoo maajjeesanii sinjeeba Oromoo taate Oromoo maajjeesti. Oromoo nuti caaturti durirraa eegalee simi bertanaas tumtee uleedhaanisa tumtee miilli kiyya kun hanqabeetta kopheen meeqararraa baatu qunceen meeqararraa baatu kana tume Oromoo abaluuttiin beeka ammaan tana dullee maqaasaa sirriitti himuu hin dandeenya. Namuutti isin beeka ammaas warri naa wajjin hidhaa ture. Tasanii isin kaanne isaan kun maaliif akkas godhanii wanni isaan dirqen jiru. Rakkoo maaliif kaan ammoo bosona kan seene falmachuudhaaf seene qabsoo. Bakkalchoo. Dhugaadha garuu maal dubbii kana keessa galteetuyyuu agartanii uummata keenya fakkeenyaaf kan amma dheengadda Wallaggaatti karaa Limuutti uummata gabaa keessatti ajjeesanii harreetti fe'anii viidiyoo kaasan amma jirri kun dhugaatti kun Oromoodha kun dhugaatti mootummaa. Gaaffii si gaafadha. Kan itti amanee naata waan qulqulluu hojjetatanii itti amantanii kan ergeenyu dhisimini kan garuu akka qoraanitti kan harree irratti dhala namaa dhaqeef immoo eenyudha. Dura imaammata keessanii gaafa gadi buustan iyyuu qulqullummaa wanta hin qabaanne itti shakkaa wajjin jiraatu. Hundi keessanii wal shakkaa wajjin jiraattu. Walii wajjin jiraattu. Amanummaa warra hin qabdan hundi keessanii. Yeroo kun akkas godhe kun akka bakka hin bu'u. Yeroo kun badii balleessu kun kana bakka hin bu'u. Yeroo kun dhaqee tokko ajjeesu nuyi ni ilaallatu itti gaafatamummaa isaa abbaa sana fudhatan. Wanta tokko imaammata isaa gabbuuftanii waan qulqulluu tokko gabbuustanii erga hojjenne nu bakka hin bu'u. Kun mootummaa bakka hin bu'u. Kun ni ilaallatu jechuun utuu hin ta'in isin ni ilaallatu. Warri mana keessatti kaartaa manaa fidee uummata daraaraa isin ni ilaallatu. Warri birrii 500 fidee makiinaa mana gibbii poolisaabaa keessa dhaabee jiru isin ni ilaallatu. Hundumtuu isin ni ilaallatu. Wanti isin balleessitan isin ni ilaallatu. Eenyu ilaallatare? Moo nama biraa bishaan dhugaadha. Badii maaf waan tokko mataa keessanirraa maaf sammuudhaadhaan miiccitu sin badii qabnaa kanaaf kana sirrii mini ilaalchi keenyas deemsi keenyas ejjennoon qabannee jirru sirrii mini inni nu gadi buunee ittiin jiraataa ittiin uummata jiraachisaa jiru kun sirrii miti jettanii maaf walii keessaniin qeeqxanis maaf wal sodaattu maaliidha rakkinni. Duuti silmaa tokko jira maaf sodaattu bor immoo sumaaf dhufa maaf sodaattu maaf wal sodaattu yaada kee maaf wal sodaattu isin qottaame nama lama sadii ammati nama lama sadii hin mormi taati biiroo yoo badii waan tokko yoo